Oduulee Olmaa sharafa guyyaa har'aa ittiin olii karaa Itiyoo Black Market.com yookaan gabaa gurraacha hawaalaa Commercial Bank of Itoophiyaa karaa baankii daldala Itoophiyaatiin miiqaan akka olii kan biyyoota 19 oliitiin isinii qabadhee dhufeetee jira. Har'a jechuun Agustii 14/2025 Awustiraaliyaa doolaarii Awurooppaa yuuroo Ameerikaa doolaar Kanaadaa doolaar UK paawundii Noorweey kiroonii Saawud Arabiyaa riyaal ባህሬን ዲናር ዱባይ ድርሃም ጆርዳን ዲናር ኦማን ሪያል ካታር ሪያል ቱርኪ ሪሌ ቻይና የዋን እስራኤል ሼኬል ኢጅፕት ፓውንዲ ሱዳን ፓውንዲ ፊ kanneen kana fakkaatan akkasumallee kuwait dinar guutuu isinii qabadhee dhufeetii jira jechuudha. Laayikii gochuun eegaluun keessaan akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu ammallee taanaan ijoollee baay'eetu barri gara biyyaatti ergee rakkoo keessa galee jira waan ta'eef laayikii yoo gootan laayikiin nama tokko viidiyoon kun nama 5 nama 10 bira akka qaqqabuuf taasisaa jechuudha. Koomentii barreessuu keessan irrayyuu laayikii gochuun keessan viidiyoo kana gara biraatti push godha yookaan immoo akka sheeritti gargaara waan ta'eef baay'een keessan viidiyoon ilaaltu garuu otoo laayikii godhiin hin baatu wanti isin fayyadamtan hiriyoonni keessan obboleewwan keessanis yoo irraa fayyadaman wanti isin hin miidhammoo isaa akkasuma maatiin hiriyoonni firoonni keessan miidhaa sanarraati akka of eegan gochuudhaaf wanti isinitti herregu tokko hin jiru waan ta'eef viidiyoo laayikii godhaatii balaa nama miidhurraati walii keessan oolchaa walirraa fayyadamne wal fayyannaa sinin jechuutii barbaadanii irra caalaa koomentii barreessuu laayikii keessantu murteessaadha waan ta'eef laayikii godha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jira jirtu jecha. Guyyaa har'aas immoo yeroo jalqabaatiif gara mana kanaatti warri dhuftanii anaa dhufu jechaa jalqabarra laayikii gochuu sabskraabii akkasumallee olirra kaawwachuu keessan mirkaneeffadhaa sinin jechaati asumarraatiin turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti na waliitiin godha. Ijoollee baay'een keessan immoo karaa keessanillee kan na dubbistan jirtu ijoollee saawudiirra jirtanii birrii gara Dubaayitti erginii dallaalaa bira qaqqabee turee bulee jira. Dallaalaan bilbila hin kaasu kaan immoo birriin biyya hin jiru birrii kan kaffalu biyya keessan jiru waan ta'eef erguu hin dandeenya nuun jedhanii erga birriin urkaa fuudhanii warri jettan illee jirtu waan ta'eef isa kanarratti ergan deebiseetii booddee gara Olmaa sharafa guyyaa har'aa Agustii 14/2025 miiqaatiin akka sharafamaa olee karaa Black Market yookaan gabaa gurraachaa akkasumallee baankii irratti miiqaan akka oleetti darbinaa jechuudha. Jalqabarratti of eeggannoo isin gochuu qabdan tokko dallaalatti gaafa qarshii keessan ergitan agreement yookaan waliigaltee dallaalaa sana wajjin gootan marrajaa yookaan informationiitiif kaawwachuutii qabdu yookaan immoo gara biraatti illee sheerii godhattanii fakkeenyaaf WhatsApp irraa walitti dubbattanii yoo ta'e gara Telegiraamitti dabarfadhaa. Telegiraam irraa walitti dubbattanii yoo ta'e gara WhatsAppitti yookaan immoo iskiriinshoot godhattanii gaalerii keessa kaawwachuutii qabdu jechuudha. Maaliif wanti haga osoo of eeggatanii namaaf ga'uun jiru waan ta'eef inni kun fakkeenyaaf warri birrii keessan sinjalaa fudhatee dallaalaan bilbila sinirraa cufatee sinjalaa bade deebi'ee namni sun hammeenya of jalaa qabaate yookaan birrii keessan fudhatee baduu barbaade wanta waliin dubbattan sana sinjalaatii balleessuu waan danda'uuf. Namni sun nama gaarii nama manamaa hin amanamiin illee haa ta'u waanuma kamiifuu information yookaan marrajaa qabaachuu iskiriinshuutii qabaachuun keessan baay'ee isin fayyada. Saganarratti of eeggannoo akka kanaatii godha. Akkasumallee piroofaayilii isaallee ilaaluutii qabdu suura isaallee qabaachuu qabdu tabbeellaa yookaan immoo baaneriin piroofaayilirra kaawwatellee ilaaluutii qabdu jechuudha. Maaliif maallaqa keessanii itti ergaa jirtu waan ta'eef akkasumallee namni sun nama sooshaal miidiyaa fayyadamu otoo ta'e baay'ee tokko gaariidha. Maaliif gaafa akkas maallaqa keessan fudhatee isin jalaatii zim jedhu bilbila jijjiirratu masmara jijjiirratu yookaan bilookii isin godha akkasuma sababa isinitti eeressu yoo ta'e miidhaa irratti illee yoo gadi baastani inni sun nama barbaadamee argamuu danda'ullee ta'uu danda'a waan ta'eef zimmi jettee dallaalama waan ta'eef lakkoofsa isaa fudhattee qarshii kee kanatti ergituudha yoo ta'e isa kana miidiyaan itti gaafatamummaa siin fudhatu yookaan immoo namni galagalee si ilaalu hin jiru jechuudha. Rakkoon qabaa rakkoo kanatu narra geetti yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa irratti namoota baay'eetu gargaaree wal gargaaraa jira. Haa ta'u garuu informationii qabaachuun eessa akka kaate akkamittiin akka kanarra geesse akkamittiin akkas jalaa fudhatee bade yoo guutummaa guutuutti of harkaatii qabaatteedha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo akkanaati gochuutii qabdu sinin jechuutii barbaadeetiin egaa gara Olmaa sharafa guyyaa har'aatti
darbuudhaafi viidiyoo kan akkuma isiniin jedhee wanta akkasii kanarraa akka of eeggannuudhaafi jalqaba yeroo viidiyoo bantan isin laayikii tuqxanii viidiyoo keessan bantanii dhaggeeffachaatii uffata keessan tokko isaan miicaa maal jecha namoota baay'ee rakkoo irraatii baraaruutti dandeessu jechuudha. Wal fayyaduu dandeenya. Kanaaf akkasittiin fudhadhaasin rakkoon utuu namatti dhufiin infoormeeshinii akkanaa kana sheerii walii goonee gamatti irraa of eeggachuu walii keenya eeguudhaafi wanta jedhamtanii hojiirra oolchaa gaafa rakkoon namarra qaqqabe boorra dura of eeggannoo guddaa gochuun nu fayyadaa isiniin jechuutii barbaada. Gara oolmaa sharafa guyyaa har'aa karaa bilaak maarketii yookaan immoo gabaa gurraachaa akkasumallee karaa baankiitiin ittiin oolettiin isin dabarsa jechuudha. Har'a kana Agustii 14/8/2025 guyyaan akka wal jala isin jalaa hin dhoofne akkasuma immoo yeroo viidiyoo ilaaltan yookaan viidiyoon isin bira qaqqabetti mata duree dubbisuu qabdu dura kan guyyaa yoomiitii kan kaleessaa kan eeggadda kanarraa akkasitti guyyaa irratti hin barreessa waan ta'eef isa kanallee ilaaluutii qabdu jechuudha. Maaliif adda baafachuun dirqama waan ta'eef biyyoota Awurooppaa irraatii eegalaa Saawuda gara biyyoota Eeshiyaa yookaan immoo gara biyyoota Arabaatti deebinaa jechuudha. Sirriitti na caqasaa guyyaa har'aa kana Awustiraalii doolaarri tokko karaa bilaak maarketii 107.91 oliitti jira. Awurooppaa yuuroo karaa gabaa gurraachaa 193.0 saantiibala. Ameerikaa doolaarri karaa baankii 440.70 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 464 saantiiba 87. Kanaadaa doolaarii karaa baankii 101 saantiiba 89 karaa bilaak maarketii yookaan gabaa gurraachaa 119 saantiiba 80. UK paawundii karaa baankii 191.0 saantiiba 4 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 223 saantiiba 96. Norwee kiroonii karaa baankii 13.75. Bakka kanatti immoo wanti isin akkasiin hubattan barbaaduu fi isinitti himuu barbaadu tokko inni ijoolleen biyya Arabaa jirtanii birriin keessanii birrii 1,000 gadidha yoo ta'e minizaarii yookaan immoo sharafni ni qannasaa jechuudha. Sababni isaa biyyuma keessattuu seera bittaaf gurgurtaa keessatti jilmaa yookaan jimilaa yookaan immoo chirchaaroo wanti jedhamu jira jechuudha. Dallaalonni birriin kee 1,000 gadi yoo ta'e fakkeenyaaf Saawud Arabiyaa keessatti har'a 41 yoo sharafamaa oolee ta'e 1,000 gadi yoo ta'e immoo 38 yookaan 39 siif jijjiirama jedhu. Sababni isaa birri xiqqoo irratti isaanillee gatii dabalanii yookaan immoo gatiittiin sharafamaa oliin ol kaasanii shiniifin jijjiirani waan ta'eef 1,000 gadi yoo ta'e jijjiirran maallaqaa yookaan sharafni ni qannasa. Isa kanallee hubadhaa haga birrii keessanii ilaaltanii oolmaa sharafaa hagam akka isiniin jedheetiin ergachuutii qabdu yookaan dandeessu isiniin jechuu barbaadanii gara biyyoota Arabaatti darbinachuudha. Agustii 14/8/2025 Saawud Arabiyaa Riyaal karaa baankii 37 saantiiba 49 karaa gabaa gurraachaa kan bilaak maarketii 43 saantiiba 90 Bahariin dinaar karaa baankii 373 saantiiba 17 karaa bilaak maarketii yookaan gabaa gurraachaa 437 saantiiba 63 Dubaay dirham karaa baankii 38 saantiiba 31 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 44 saantiiba 91 Joordaan dinaar karaa baankii 498 saantiiba 45 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 232 saantiiba 52 Oman Riyaal karaa baankii 365 saantiiba 92 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 428 saantiiba 47 Qatar Riyaal karaa baankii 38 saantiiba 65 karaa gabaa gurraachaa yookaan bilaak maarketii 43.00 Turkii Riilee karaa baankii 3.45 Kuweet dinaar karaa baankii 460 saantiiba 31 karaa gabaa gurraachaa yookaan immoo bilaak maarketii 540 saantiiba 41 Yemen Riyaal karaa baankii 0.59 Sudaan paawundii karaa baankii 0.23 Ijipti paawundii 2.91 Chaayinaa Yuwaan karaa baankii 19
Saantiba 61 karaa Black Market yookaan gabaa gurraachaa 22 tuqaa 99 Israa'el sheekel 41 tuqaa saantiba 58tiin oliitti jira jechuudha. Olmaan sharafa guyyaa har'aati immoo kan Agustii 14 2025 karaa Black Market yookaan gabaa gurraacha hawaalaa akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa haala kanaatiin oliitu jira jechuudha. Odeeffannoo yookaan girgirriin karaa gabaa gurraacha kanarratti ka'ee jiru akkuma jirutti ta'ee ammallee mallanni ergamaa jira hin dhaabbanne. Ammas murtoon murtaa'ee kuni kana jedhamee lafa taa'ee hin jiru. Haa ta'u malee akkuma isiniin jedhee dallaalonni sisteema jijjiirratanii hojjechaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee hojjettoonni baankii yookaan immoo ogeeyyiin baankii keessa hojjetanii namoonni 138 shakkamuudhaan yookaan immoo xirixaariidhaan gara mana adabaa yookaan immoo seeratti dhiyaatanii jiru jedhameetu jira. Inni kunillee hin qulqulloofne dhumni isaa murtoo maaliin akka ba'an yookaan maaltu akka isaan irratti murtaa'u hin beekamne. Akkuma isiniin jedhe dallaalonni ergaa jiru hin dhaabbanni ergamaa jira. Isin immoo wanta isiniin jedhe kana guutuu of eeggannoo gochuutii qabdu. Laayik sabskraayibii olirra kaawwachuu keessan mirkaneeffadha. Maaliif baay'ee isin fayyada. Booda yeroo rakkoon isinirra gahee yoo gaafatamtanillee waan deebistan akka hin dhabne akkamiin akka isin qaqqabe akkamiin akka bakka kana dhuftan isin rakkisa waan ta'eefu sheerii walii godha. Waliif daddabarsaatii isiniin ja'a viidiyoo biraatiin akka dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'aa gaarii isiniin darbiin amtuun isinin arginu baay'ee.